السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبجمتوتا في دفتوتا خينيا إيجا الراس كنو ولدت تجاني تجرا خندا وتشيرتن أوروري كرد بكيدا إيجا كرولوس أورهان كوتا سدفا يوكان كوتا شنفا في جهفا كيستي مال توف ديما فيديو تنتلا هاراك أبني رفني تجرا كان ما تدري وين كينيا كان هارا أكار مانغريتي كان إلى لوتا دوتي سمان بي بكا فيلم دربي كان كيستني تا جتشونيس يبي أما كبسا أجرو كان إرتني دعاء فاطمة هاتون قلتي إشي غوتي جرتي أكما رفتين حليلان إرغوف جرا kanuma wal qabatee ajajaan Filaaviyuusii fi Orhaan fuulduratti dhufanii walloluu isaanii irratti ni mari'anna. Fuulatti eessatti walitti dhufan akkasuma Alaaddiin Bey maaliif ammas mana marii waamuu barbaada. Kunneen gaa mata dureewwan keenya kan guyyaa har'aati. Garuu viidiyoo kana osoo hin jalqabin duratti chaanaala keenya Oromoo Riikard Bakkee subscribe godhachuudhaan mallattoo notifiikeeshinaa kana yookaan bilbila kana banadhaa ol irra kaadhaa akkasuma viidiyoo keenya like share godhuudhaan akka jalqabdan asumaan isin gaafanna. Warroonni yaada qabdan yaada comment irratti barreessa. Akkuma yeroo maraa isiniin jennu warroonni VPN hin qabne VPN Play Store irraa buufachuudhaan VPN banachuudhaan connect godhatanii yoo nu daawwattan baay'ee nuuf gaariidha. Galatooma. Kanaaf viidiyoo keenya jalqabuun duratti intro gabaabaa booda walitti dachaana. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إيجا ولدت جانيتي جرا وصوت إنت لكن كان أراك كان كتا أرتين إن درتي واي كتا لما فايو كان سدي في عفري تقولين هادو بنو كتا لما فاي نيتو مها أوفنو وصو واي إنت لكن بيكتتي وانتي نتلوب بني لغاتو إيسا أكمل كنائني وبتوتا كتا لما فاي إلى التزيت إنت لكن يس باي إمل كايرا واي سدر كايو دبني غرو إلى التكينيان يو بيكو بربادن كتا سنة باي إجالني توري أكاتان أورهام بي بوران بي اتبراري في أكاتان إسان اتسين nanis mala qabatamaa ture akkaataan isaa walii galan nutti tole eegaa bakka sanitti waan na dinqisiise keessa yeroonii fi masaraa keessa akka nama gabbuutti Filaaviyuus shawwadee deebi'eessan baay'ee na dinqisiise kana malees kutaan sun gaarii ture garuu sadarkaan isaa kutaa jalqabaa wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu gadi aanaa ture jechuun YouTube irratti sadarkaan isaa torbeedhaan kaayamaa waan deemuuf chaanaala Kurulus Orhaan irratti jechuudha kan torbee darbeetii fi kan torbee kanaa wal bira qabamee ilaalame kan torbee darbee baay'ee caala kan torbee kana ammoo ilaalamuun isaa gadi aanaa ta'ee mul'ateeti jira. Egaa amma sababni kana hin hubatamne ammaaf yoo waa'ee maaltu akka dogoggora ta'ee dubbanne waanuma fedhees ta'u akkaataa Mahmed Bozdaag beeksisa sadaffaa keessatti agarsiisuuf yaale dubartoonni yeroo iskiriinii guddaa akkasii argatan jennee hiyyaannu jechuun akkasitti viidiyoo guutuu irratti ni hojjetaman jennee hiyyaannu waan argatan hunda isaaniif malu ture. Kana waliin yeroo jalqabaatiif waan gaarii dubbadheera jettanii yaaddu ta'a. Tole kutaan sun gaarii ture. Orhaan Bey buursaa seene. Booraan Bey baraaree dhimmoonni biroos itti fufaniiru. Mongoolis dhufee jira. Haasofni Alaaddiin Mongool waliin godhees haasoo gaarii ture jechuun Alaaddiin Bey fi Sheenshaabe achitti dadhaboo yookaan dadhabina hin mul'ifne garuu dhimmi dhugaan Usmaan Bey siree du'aa irra jiraachuu isaati. Mongooltichi odeeffannoo hunda waan qabuuf du'uu isaa yookaan siree du'aa irra jiraachuu isaa doktorticharraa duruu waraqaan isa bira geessee jirti. Kanaaf Usmaan Bey siree du'aa irra jiraachuu isaati jechuudha. Dhimmi dhugaan duuti isaa dhiheenyatti ni ta'a moo yoom ta'a yoo jettanii gaafii ka gaafattan taate kana isin waliin mari'anna. Garuu duraan dursinee nama maqaa dursun jedhuun gara gosatti dhufe yookaan kan Haliimee sababa fardaatiin wal baransan jechuudha. Dursun san amma shakkii akka qabnu isinitti haa himnu. Haliimee kiyyootti galchuu barbaada yookaan faayidaa tokkoof fayyadamuu barbaada jennee yaanna. Diina ta'uu akka danda'u beekamaadha. Ammaaf gosa seenee achitti hojii kennameefii jira yookaan Haliimeen akka hojii harkatu taasifteeti jirti. Maalumaaf kutaa lammaffaa yookaan kutaa 3 fi 4 jennee kan nuti waamnu kana kutaa madaalawaa akka ture natti dhagahama. Yoo barbaaddan lakkoofsaan 10 keessaa 7 kennuu dandeenya. Torbani kennaaf sadarkaa kennameef gadi aanaa ture garuu torbaan dhufu sadarkaan fooyya'aa ta'uu yoo seenaa keessatti wanti gaariin agarsiifame yookaan filima keessatti wanti gaariin agarsiifame sadarkaan torbee dhufu fooyya'aa ta'uu danda'a. Kanaan waliin kutaan lammaffaa keessatti boolli tokkos gara buursatti akka deemu yookaan boolli masaraa buursaa keessaan ittiin bahanii ittiin deebi'an tokko bakka isaan itti bahaniin baranneeti jira yookaan loltoonni akkuma barataniin achirratti gaa sareen sun baay'ee badduudha. Saree san ammallee itti fayyadamaa jiranii saree san sababa saree saniitiin boolla sana loltoonni silaa gabaasuuf kaan qabamaniiti jiru achitti du'aniiti jiru jechuun bulchitoonni yookaan ajajoonni bahan hundi boolla sana keessaan ni darbu jechuudha. Gonkumaa karaa jalqabaatiin marsanii ni jiru waan ta'eef masaraadhaan barriidha yookaan hulaadhaan marsanii waan jiraniif isaan boolla sanii seenanii boolla sanii bahanii gargaarsi dhufus boolla sanii galaa saniif jecha jechuudha. Boolla san barbaadu jira Orhaan erga qabee jechuudha. Bulchitoonni hundinuu boolla saniin bahanii achiin galuu jechuudha. Akkasuma gara fuulduratti karaa boolla kanaan haleellaa
haleellaan uumamuu danda'a. Garuu seenaa buursaa erga beektanii booda seenaa buursaa boolla kamiinuu hin darbu jechuunis haleellaan raawwatamee fi akkamitti akka injifatame boolla kamiinuu keessa hin darbine. Maalumaaf garuu fuulduratti haleellaan hedduun karaa boolla kanaan ni raawwatama. Akkasuma beekamaadha namni jechuunis hiriyyaa dhiyoo Orhaan Bey achitti argama. Orhaan Bey achi keessatti akka Booraan Beyitti taa'itii hojjedhu jeeni hiriyaasaa kan isatti haalaan dhiyoodha achi keessatti dhiisee bahee jechuudha. Odeeffannoo akka galchuuf akka gisaa bulchitoonni gabbaanii ol deebi'an bakka isaan ba'anii deebi'aniin kanaan akka odeeffannoo galchuufiif jecha achi keessa dhiisee deemee jechuudha. Egaa kanaaf jechuudha egaa boolla san eessa akka jiru ni argaa jechuudha. Saayibni isaa kun kan inni achi keessa dhiise kana yeroo Orhaan Bey yeroo harkatti hatattamaan ni beeksisa amma gara kutaa sadaffatti yookaan kutaa 5 fi 6 kan torbee dhufuuf deemu kana keessatti maaltu ta'a mee karaa kanatti haa ceenu. Kutaa sadaffaa keessatti nuti amma kutaa sadaffaa jenneetuma haa yaamnu. Kutaa sadaffaa keessatti maaltu ta'a? Orhaan Bey yeroo ammaa ajajaas ta'ee waan gosa sana harka isaa keessaa akka hin qabne ni beektu. Ajajaan irraa fuudhamtee jirti. Usmaan Beyleen akka loltuu tokkotti ni ilaalamta yookaan loltuu tokkorraa garaagarummaa hin qabdu jedheeni itti dubbatee ture. Sangaa isinillee ni beektu jechuun ammaaf wanti inni qabu Usmaan Bey yookaan ajaja Usmaan Bey itti kenne qofa raawwachuudha. Booraan Bey nagaan deebisee fidee jira. Ajaja Booraan Bey itti kennamee jiru fideeti jira. Garuu yeroo kana waajjirri muummee sababa Orhaan Bey qofaan akka baraarame ni beektu jechuudha. Sheehin Shaah Bey galata isaa fudhachuuf yaalullee yookaan Sheehin Shaah Bey maqaa ifi godhu yoo barbaadellee garuu ammaaf beeysa kutaa itti aanuuf arguun Orhaan Bey waan hin dhaabbanne fakkaata. Amma Bizaantii dhiisee Mongool irratti duuluuf murteessee jira. Waa'ee Mongool kana boodanii dubbanna. Dura waa'ee Usmaan Bey haa dubbannume. Akkuma beektan Usmaan Bey dhukkubsatee jira. Sababni dhukkuba isaas kan isaa osoo hin taane yookaan dhukkuba uumamaan itti dhufe osoo hin taane Mongool sana yookaan fayyisaa doktorticha sana kan Mongool achi keessa kaa'essan sababa isatti akka dhukkubsatees ifaadha jechuudha. Akkuma achi keessatti gartan Orhaan Bey shakkee Niilfar Haatunii fi Haliimee jala kaa'ee ture. Sababa inni itti jala kaa'ee sababa yeroo inni jechuudha seefii qabatee ol seenu san doktortichi bakka sanii sanuu gaawuntii harka kaayatee isa shukkuumaa ture. Maaliif gaawuntii harka kaayataa inni kun dawaa godhachaa jira malee maaliif gaawuntii harka kaayata jedhee yaaduu ture. Ergas booddee jalqaba yaadni kunillee hin dhufnee fi abbaan isaa yeroo sanii inni yeroo itti dubbatu gurbaan Mongool dhufee yeroo sana achi qilliffaa'ee jechuudha. Duraan amala kana hin qabu. Akkasuma Haliimee illee achi duratti Niilfar Haatun illee achi duratti amala kana abbaan hin qabu jetteen turtee waan kana duruu hin qabu. Zabanuma kana yookaan dhiyeenyatti akka itti dhufe dubbatteeti turte. Sababa kanaaf jechuudha gaa Orhaan shakkee akka isaan hordofan taasisee hordoffiin isaanillee milkaa'ee fi jira jechuudha. Kanaaf gaa dhukkubni isaa kan isaa osoo hin taane sababni kan dhukkuba Mongool kana inni basaasa Mongoolotaa achi keessa jirudha. Ogeessa qorichaa isaaf kennu sanaaf waan haala isaa hammeessaa jirus kennaa jiraachuu isaa beekamaadha. Waan dhukkuba jechuudha isa ta'u jechuunis Usmaan Bey uumamaan dhukkubsataa miti. Kana mannaa ogeessa fayyaa waan isa dhukkubsuu kennaafi jira jechuudha. Ammas Orhaan Bey haakimoonni kun gantuu ta'uu isaa fi nama tokkoof ergaa akka jiru erga baree booda kutaa itti aanu keessatti oduu sobaa Mongoolotaaf erguuf yaalu akka isa fayyadu ifaadha jechuudha. Yeroo sanni yaadattan akkuma Niilfar Haatun itti himtetti jechuudha. Akkana gantuu harkannee jirreennaaniin gantuu kana du'uunsaan oolamtu garuu ammoo ammaan tana najjeefnu itti fayyadamnu malee namni du'e bu'aa nuun qabu jeeni dubbateeti ture. Kanaaf itti fayyadamuu isaa inni oolu jechuudha. Waanuma fedheef itti fayyadamuu danda'a jechuun waa'ee gantuu dubbachaa jirre jechuudha. Kana waliin yeroon du'a isaas dafee dhufuu danda'a. Waanuma fedheefu kan ammaan tan nuti isin hin jenne kun gantuu san baannaa jechuudha. Gantuun sun yeroon du'a isaa dhiyaachaati jira. Garuu itti fayyadamaniituma achi booda ajjeesanii jechuudha. Kana waliin Alaaddiin Bey oduu kana ni argata. Ofii isaatii fayyaa Usmaan Bey qorachuuf yaaluun xumura tokko irra ni ga'a jechuudha. Dubbatee ture Alaaddiin akka jechuudha dawaa deebi'ee itti godhu ta'u ofii kiyyaafin godhe jee ture jira. Kanaafuu manni marii dubbatamaa jirus waa'ee mana marii dubbachaa jirus ta'uu danda'a jennee yaanna. Garuu Alaaddiin Bey mataa isaa hoogganaa dadhabuu danda'a yookaan hoogganuu dadhabuu danda'a. Kanuma wal qabate Usmaan Bey illeen hooggansa kana ni fudhatee ittiin Usmaan Bey ni oofa jechuun Usmaan Bey ammas miila isaatiin ni dhaabbata yookaan du'a waan fakkaate kanarraa akka hin duune isinitti himnaa jechuudha. Akka oduu keenyatti Usmaan Bey kutaalee muraasa qofaaf hin filatamne jalqabumaa jechuudha. Yoo xiqqaate bara kanaaf ni hojjeta yookaan siizinii kana keessatti ni hojjeta. Duuti isaa dhuma bara kanaa irratti agarsiifamuu malaa jechuudha. Akkuma abbaa Ertugrul sanii jechuudha. Innilleen siizinii dhumarratti du'ee duuti isaas
kanaaf duutii isaan lamaanii wal fakkaachuu danda'a jechuudha. Akkasuma duutii isaas buursaa mo'achuutti dhiyoo ta'ee agarsiifamaa jechuudha. Duutii eenyuti yeroo jennu du'a Usmaan Baannaa buursaa mo'achuutti dhiyoo ta'ee agarsiifamaa jechuudha. Sababaan akkanatti dhukkuba itti fidaniif Usmaan Dullachallee galchaniif filimni kan Orhaanii hubachuu qabdanii filima Orhaanii ta'uudhaaf akkanatti jechuudha. Isallee dulloomsanii karaa kanaan oofaatii jiranii jechuudha. Kanaaf jechuudha Usmaan Bey agarsiisuun diraamaadhaafis ta'ee seenaa keessatti sirrii miti. Yoo mul'ate duutii Usmaan Bey ammatti agarsiisuu hin danda'u. Maalumaafuu dhimmi haakimaa erga dhufee Usmaan Bey amma lubbuun akka hafu mirkanaa'eera. Sababaan itti Usmaan Bey akkamitti ka'aa du'ee jira yoo jettan sababaan inni itti ka'uu danda'ee dursa dhukkuba san nama itti fidu jiru barannee jirra. Fakkeenyaaf dursa ni yaadattan Orhaan Bey gaafa dha'ichi yookaan dhukkubni daddarbaan tokko biyya dhufe dhukkuba san baruudhaaf yaada gaafa dhukkuba san bare do'aan argame jechuudha. Kanaaf gurbaa gantuu san qabannaan isatti fayyadamuudhaan dhibdee yookaan dawaatti godhu jiru san waan beekuuf summii san itti godhu jiru san waan beekuuf dawaatti godhuu danda'a jechuudha. Kanaaf Usmaan Bey lubbuudhaan hafuun isaa ni mirkanaa'a jechuudha. Gama biraatiin Faaxumaan galtee ishee gootee jirti yookaan akka dhufaa jirtu isheen gara gaaraa deemtee turte jedhanii seenaan dhugaa nuti beeknu taphattuun Faaximaa yookaan aaktarii Faaximaaf filatamtee turte Kurulus Orhaan keessatti giiftii taate kan filatamtee irratti hirmaachuu irraa daqiiqaa dhumaa irratti yookaan filima eegaluu deemu irratti dhiifama gaafattee turte. Taatuun amma filatamte yookaan aaktarii amma filatamte tun filima Barbaaros Sword of the Mediterranean jedhamu keessatti hojjettee jirti. Taphattuu dandeettii guddaa qabduudha. Haa ta'u malee umrii isheetti xiqqoo akka waan dulloomtee fakkaatti. Galmee ishee ta'eera yookaan galmeen ishee ta'eera. Akkasuma ifatti Sheenshaa ilma isaatiin akka ishee dhufaa jirtutti akka ishee fuudhuuf ishee kunuunsii jedhee jiraani. Akka yeroo isiin dhuftetti akkuma fuudhutti ishee akka kunuunsu itti himee jira. Sheenshaa Bey nama araada qabu ta'uu isaa ifaadha yookaan aarii qabu. Garuu konkolaachisaa yookaan geejjiba jennaani waan baala gaarii deemanii tanaa jechuudha. Kana arguun Faaximaan akkuma dhufteen haleelamtee jirti fakkaata yookaan karatti kiyyoo kaayaniif fakkaata. Ilmi Sheenshaa ishee baraaruuf akka deemee fi erga ishee baraaree booda gara bosonatti geessuun isaa hin oolu. Dubartoonni farda yaabbatanii tokko tokkos gara gosatti yookaan gosa kanatti dhufaniiru. Gargaarsa barbaaduuf akka dhufan beekamaadha. Garuu ilmi Sheenshaa yeroo achi gahetti innillee miidhamee fakkaata. Gara Faaximaa keessattis bakka qabaachuuf yaaluun isaa hin oolu. Kanaaf yookaan onnee isii butachuudhaaf yaaluun illee hin oolu. Akkasuma yaalii isaa inni jalqaba akkasumaan akka hin deemne beekamaadha yookaan nageetti akka hin deemne beekamaadha. Maalumaafuu gaa'illi kun ni ta'uu fi dhiisuu isaa yeroo qofaatu mul'ata yookaan ni ta'amoo hin ta'uu isaa yeroo ni mul'isa yookaan kan waliin ilaallu ta'a. Garuu ammaaf karoorri ilmi Sheenshaa Faaximaa ilaalchisee qabu baay'ee milkaa'aa jira fakkaata. Gama biraatiin Alaaddiin Bey mana marii walitti qabaa jira. Maalumaatuun immoo isa dhaabuuf yaalaa jirti. Garuu Alaaddiin Bey dhageeffachaa hin jiru. Sababni isaas Orhaan Bey bakka hundatti tarkaanfii fudhachaa waan jiruuf Sheenshaa Bey dhageeffachaa waan hin jirreef Orhaan Bey illee hin dhageeffatu. Yeroo ammaa kana ajaja waan hin qabneef immoo Alaaddiin Bey eessayyuu dhaqee haleeluuf mirga akka hin qabne itti dhagahama. Manni marii isa dhaabuuf waamamaa jira jennee yaannaa. Yeroo kanatti garuu Usmaan Bey dammaqee waan hin jirreef Alaaddiin Bey ofii isaatiif mana marii gaggeessuu barbaada. Garuu yeroo Alaaddiin Bey mana marii waamee ta'us yeroo sanatti Usmaan Bey miila isaa irra taa'ee yookaan dhaabbatee yeroo mana marii taa'u tasa bakka tokko irraa mul'atee nama hunda ajaa'ibsiisuunis ni danda'ama jennee yaannaa. Kanaaf filimni darbe kun ati baay'ee bareedaadha. Keessatti wal dhabdeen hedduu uumamaa jirti. Giftiiwwan illee baay'ee wal jibbaa jiru. Mee maalumaafuu viidiyoon kun isinitti dheeratee jira natti fakkaata. Kanaaf viidiyoo haaroo qabannee haga walitti dachaanutti turtiin keessan nu faana haa ta'u. Yaada kamiyyuu yoo qabaattan xiinxala keenya irratti yoo komii qabaattan koomentii jalatti nu barreessuu dandeessu. Kanaaf warri haga dhumatti nu daawwattan baay'ee galatoomaa isiniin jecha. Yeroo dhiyootti Oromoo Riikardii hojii haaroo garaagaraa qabatee isiniif dhufa. Sanillee isin beeksifna. Kanaafuu warroonni haaroo taatan chaanaala keenya subscribe godhuun dagatinaa. Viidiyoon keenya immoo akka laayik gootan abdiin qaba. Kanaaf galatoomaadha. Nageetti nuuf ta'u.